nucuume sun nuuf gahaadha jenna warri musliimotaa cuuphaa biraadhaan barbaannu. Kanaaf rabbinu cuuphaan qiicaale eessa jira jechuudha rabbi subhanahu wa ta'ala nuuf hima jechuudha. haa ta'uti cuuphaan akka amantii kiristaanaatti maal inni cuuphaan ayinataa yookaan immoo bifa meeqatu jira cuuphaan yoo kiristaanota ta'e malee Ustaza ifama silkiin narra gale waan ayya cuuphaan maal inni cuuphaan warra amma cuuphaman warra kiristaanaa kun cuuphaa akkamitti cuuphamu maaliif cuuphamu waan jedhu tokko irraa haasofna. Egaa afaan Amaariffaatiin xinqateedhanii takka immoo cuuphaadha. Cuuphaan immoo afaan Giriikiitiin baaptizmaa jedhama. Baaptizmaa jechuun cuuphaa jechuun immoo ta'u baaptizmoo jechuun immoo cuuphama yookiin immoo cuuphamuu kan jedhu qaba jechuudha. haa ta'uti cuuphaan haala meeqatu jira kan jedhudha. Mee matsaafoo bira isheen kaan dubbisuun illee mijaa'utti fakkaata. Mee cuuphaan haala shantu jira san keessaa tokkoffaa cuuphaa bishaanii haalaallu asirraa dubbisuun hin danda'ama macaafa miti kun. Qorontoos tokkoffaa 11 irraati. Qorontoos tokkoffaa. Na hordofaa cuuphaan haala shantu jira macaafa keessatti warri wanna ittan koottaati wanna jedha nu deebisaa barbaaddan. Eeshi cuuphaan kan bishaaniin jira ammallee cuuphaa akkasumatti maal jedhama daammanaadhaan yookaan immoo hurriidhaan cuuphamantu jira. Maal jedha seetanii Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 haga 2tti yoo dubbisne ወንድሞች ሆይ obboloowwan kiyyaa ይህን ታውቁ ከነ ቤክቱ ይህን ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ kan akka beektan ni barbaada akkasin beektan ni jaalladhaa ni fedhaa jechuudha. አባቶቻችን ሁሉ አባቶችን keenya hundumtuu ከዳመና በታች ነበሩ ዳመና ዮኪን ሁሪዳ ገድኪ ቱረኒ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ ሁንዱምቱ ባህረ ግዱ ዮካሞ ገላነ ግዱ ጨሃኒ ሞ ገላነ ግዱ ጨሃኒ ሞ ገላነ ግዱ ጨሃኒ ዮካሞ ሁሪፊ ብሻኒፍ ጠመቀመኒ ጀዳ ማንን ጠመቀመኒ ሁሪፊ bishaaniin yookiin bahariidhaan xammaqamanii jedha. Hurrii yookaan bahariidhaan xammaqamanii jedha. Ximqaan kan jarri xammaqan bahariidhaan kan xammaqaman jarri kun maaliin jennaan? Ximqatiin jarri xammaqaman kun kan bishaaniiti jechuudha. Kan bishaanii xammaqaman jechuudha. Kan biraati cuuphaan lammaffaa cuuphaa nissahaati. Nissahaa bishaaniin kan cuuphaman jechuudha. Maarqos 1:4 irraa mee ilaalla. Marcos toko Afrika kamar family ro mifawani kamne fi machafa Marcos toko Afrika Yohanes በምድር ባዳ ዮሐንስ ገሞጂ ከሰቲ እየጠመቀ ጠመቃ የንስሐንም ጥምቀተ ንስሐ ጠመቃ የንስሐንም ጥምቀተ ንስሐ ኃጢአት ስሬት እየሰበከ መጣ። አማ መጥምቆ ዮሐንስ ጥምቀን የሚጎቻቱር ጥምቀተ ንስሐቲ ረንዴቢያ ዮሐንስ በምድር ባዳ እየጠመቀ የንስሐንም ጥምቀት ለኃጢአት ስሬት እየሰበከ መጣ። እዚች ጋር እሱ እንግዲህ መጥምቆ ዮሐንስ የንስሐን ጥምቀት የሚያጠምቅ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው ጥምቀት የንስሐ ነው ወይስ የትኛው ንስሐ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠምቅ የነበረ የንስሐ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የትኛውን ጥምቀት ሲጠመቅ ነበር? ኢየሱስ ክርስቶስ ማን
maaliif kan inni xammaqame yeroo sana? Kan inni kun xammaqaa jiru Yohaannis Maximoqoon kan inni godhe kan nisaa yookaan immoo kan toobaa jennaan nuun xinqata toobaati. Kanaafuu xinqata maaliiti kan inni Yesuus Kiristoosiin xammaqaa ture? Maaliif jennaan Yohaannis kana xammaqaa ture jechuudha. Kan biraati Maarqos 16 irratti yeroo baay'ee kun hin dubbatama. Maal jedha Maarqos 16 irratti namni amane namni cuuphame hin fayyaa jedha. Namni amane cuuphame yaammanna yataxammaqa yidinaal jedha. Jechi kun Yesuus Kiristoos dubbatee dhugumaa kan jedhamu yosoo sirriitti qo'atame warra maanuskiriptii barreessan Yesuus Kiristoos jecha kana hin dubbanne ergasiif itti dabalame malee jedhan Yesuus Kiristoos kana hin dubbanne jechi kun kan itti dabalame. Indoom warri 66 yookaan immoo warri Pirotestaantii warri 66 matsaan isaanii girgee yookiin immoo wanni isaa jalatti luka jalee ishii irratti barreessaniiti jiran kun jecha Yesuus Kiristoositi miti jedhanii itti jalatti barreessanii jiru jechuudha. Kanarratti kitaabota garaagaraa utuu ilaaltan kitaaba maanuskiriptii kan jedhamu Saayinitaaks, Vaatikaan, Aleksaandar, Efemaay hin jiru kitaabota kanarra. Kitaaba bara 1980 irratti illee qopheessame keessa kan Pirotestaantii jalatti 1980 irratti barreeffame jechi kun Yesuus Kiristoos akka hin dubbanne jararratti barreessaniiti jiru jechi kun Yesuus irraati miti jedhu jechuudha. Kanaafuu cuuphaa waa lama ilaallee irraa tokkoffaan cuuphaa nuun laalle cuuphaa kan maaliiti? Cuuphaa nissahaati. Lammaffaa cuuphaa nuun laalle cuuphaa bishaaniiti jechuudha. Kan Musee bishaanii kan Yohaannis Maximoqoo immoo kan nissahaa cuuphaa ture jechuudha. Bishaaniin kan jarri inni cuuphaa ture kan nissahaati jechuudha. Kan sadaffaan cuuphaa hafuuraati. Cuuphaa hafuuraati. Maarqos 1:8 irratti ani bishaaniin isinin cuuphaa inni garuu hafuuraan isin cuupha jedhee lallabee ture jedha. Ani maaliin isin cuupha jedhee Maximoqoo Yohaannis ani bishaaniin isin cuuphaa inni ammoo hafuuraan isin cuuphaa jedhe. Hafuuraan isin cuuphaa jedhe. Kan sadaffaarra jirra. Amma Yohaannis yeroo barsiisu anoo bishaaniin isin cuupha kan amma deebi'ee dhufu immoo yookiin immoo Yesuus jechuusaa barbaadeetu inni immoo dhufe immoo hafuuraan isin cuupha jedhe. Maaliif mee erga Yohaannis Maximoqoo Yohaannis bishaaniin cuuphee kan nisaa yookiin immoo kan garaa qulqullinaa ga Waaqayyootti deebi'u kan cuuphe yoo taatu Yesuus Kiristoos erga dhufe maaliif bishaaniin cuuphamtu innoo hafuuraan isin cuupha jedhe? Maaliif isin bishaaniin cuuphamtu? Maaliif cuuphaan kun kan barbaachisee kan jedhu gaaffiin kenna. Namni nan deebisa jedhu seenuu hin danda'a jechuudha dhumarra. Tole cuuphaan ka arfaffaa cuuphaa haala shantu isin jira isin jedheera akka macaafa keessanitti. Cuuphaan arfaffaa cuuphaa abiddaati. Cuuphaa abiddaa. Cuuphaa abiddaati. Luqaas 1:3 irratti Luqaas 3:16-17 ani bishaaniin isinin cuupha garuu ana irra kan jabaatu hidhaa qubee isaatii hiikuudhaaf kanan hin taane dhufuu jira. Inni hafuura qulqulluudhaan ibiddaan isin cuuphaa jedha. Hafuura qulqulluu ibiddaan isin cuuphaa jedha. Eenyu laatanni? Eenyu? Hidhaa caammaas illee hidhuudhaaf anaaf hin ta'u kan inni jedhe eenyu jennaan Yesuus Kiristoosiin. Inni gaafa dhufe maaliin? Hafuura ibiddaan isin cuuphaa jedhe. Egaa erga hafuuraan isaan cuupha ta'eeti. Maaliif bishaaniif cuuphamu? Tokko. Lammaffaa ibiddaan akkamitti cuuphaa? Namoonni garaagaraa warri yaada isaanii waa'ee ibiddaan cuuphaa jedhu kanarratti cuuphaa ibiddaan kun maal akka ta'e maal akka kaan yaadonni garaagaraa hin jiru. Sana keessa nan galchu. Laakiin ammoo asitti maal jedhaa? Ani bishaaniin isin cuupha garuu ana irra kan jabaatu hidhaa qubee isaatii hiikuudhaaf kanan hin taane dhufaa jira. Inni hafuura qulqulluudhaa fi ibiddaan isin cuuphaa. Egaa Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu fi ibiddaan isin cuupha erga jedhe isinoo maaliif bishaaniin cuuphamtu? Yesuus Kiristoos waan bishaaniin cuuphameef cuuphamnaa yoo jettan inni yoo cuuphame isinis bishaaniin cuuphamtu waan bishaaniin hin cuuphame isinis bishaaniin cuuphamaayyuu jedhee ajaja dabarseera moo akkamii yaada jedhudha. Kan shanaffaa cuuphaa rakkooti. Cuuphaa rakkooti. Maal jedha seetanii? Cuuphaa rakkoo egaa karaa garaagaraa irratti nama qunnamuun hin mala. Cuuphaan rakkinni waa hedduu keessatti nama qunnama. Cuuphaan rakkinaa yookaan gadadoo maal jenna Maarqos 10:38 irratti Yesuus garuu jedhe. Yesuus garuu waan kadhattan hin beektanii xoofoo dhiphinaa ani keessaa dhuguuf jedhu keessaa dhuguu hin dandeessu jedhee gaafateen. Waan kadhattan hin beektanii
xoofoo dhiphinaan keessaa dhuguuf jedhu dhuguu hin dandeessu yoo jedhee gaafateen cuuphaan ittiin cuuphamuuf jedhus cuuphamuu hin dandeessu isaaniin jedhee gaafateen maal ture cuuphaa Yesuus cuuphamuuf deemu cuuphaa kan rakkinaa kan yeroo fadhisuuf jedhanii fadhoo keessatti ittiin wanna jedhudha. Inda'uma Luqaas 12:50 irratti maal jedha seetanii cuuphaan cuuphamuu taa'u tokko jira. Hamma inni raawwatamutti akka cuuphaan ani cuuphamuudhaaf taa'u. Cuuphaa ani cuuphamuudhaaf taa'utu jira jedhe. Inni aga raawwatu kaman dhiphadhaa jedhe. Cuuphaan Yesuus Kiristoos cuuphamuudhaaf taa'u. Kan isa dhiphisaa ture, kan isa rakkisaa ture maal inni jennaan? Cuuphaan isaa bishaan isa hin akkasiin bishaaniin cuuphamtan. Rakkina, du'a, kan keessa cinqii fi rakkoo keessa darbu sana cuuphamuudhaaf an taa'aa jira. Amma inni dhufutti immoo maal an ta'a jedhe? Amma inni dhufutti immoo cinqamaan jira jedhe. Kanaafuu Yesuus yeroo Maxmiqoo Yohaannis qofni isa cuuphe sana cuuphame. Maxmiqoo Yohaannis immoo kan cuuphaa ture kan koluu deebi'u yookaan immoo kan garaa qulqulleenna gara Waaqayyootti deebi'u badii isin hojjettan badii keessan irraa deebitanii kan isaa gootan sana kan cuuphaa ture. Kanaaf Waaqayyo kan isin jettan sun kan inni cuuphameef nissaa sanaaf cuuphame moo maaliif cuuphame? Ammoo kana na booddee immoo dhufu inni hafuuraaf abiddaan hafuuraan illee isin cuupha jedhee jira. Maaliif isin kanuma Yohaannis Maxmiqoo sana fudhattaniiti deemtanii cuuphaa kana kan bishaanii maaliif fudhattanii deemtanii? Cuuphaan hafuuraan cuuphamu sun gahaa miti iyyuu. Hafuuraan isin cuupha kan inni jedhe cuuphaan sunoo maali? Cuuphaan inni hafuuraan isin cuupha kan jedhe akkamittiin hafuuraan kan nama cuuphamu? Mee yaada kana namni danda'ee nan dubbadhaa siifan ibsaa jettoo jiraatte sin galcha inshaallaati. Mucaan kun kiristaana fakkaatti nan galchame. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hello. Abet. Hello, nagama. Akkam jirtu nagaa? Nagaa alhamdulillah fayyuma jirra. Baga nagaa jiraattan. Hayyee. Kunillee baga jiraattan tuufa. Quraana keessa cuuphaa wanti jedhamu hin jiraadha? Hin jira. Maaliin cuuphamtan? Cuuphaa rabbiitiin cuuphamna. Yeruma asan innuma dhalannee cuuphamna. Muslima taanee dhalanna cuuphaa. Warri kiristaanarraa musliima ta'u hoo? Muslima warri ta'an isa kwanti cuuphamu jiru. Silma cuuphamee dhalate inni silmaayyuu cuuphama rabbiitiin cuuphamee deemee cuuphaa namaatiin cuuphame malee. Kanaaf wanti deemee cuuphamu tokko hin jiru. Cuuphaan rabbi isa cuuphe silmaayyuu waliin jira isa. Cuuphaa bishaanii miti waan ta'eef jechuudha. Silma gaafa dhalatu cuuphamee dhalata namni kamuu. Yeroo garaadha isaati bahu cuuphaa maaluma isaa rabbi isa cuuphee uuma. Namni yeroo dhalatu musliima jechuudha. Namni kamuu yeroo dhalatu musliima jechuudha hunduu. Namni hundumtuu muslimadha. Cuuphaadhuma rabbii sana kan garaa keessatti nuu kenne islaamummaa sana cuuphamnee numa baana nuti. Cuuphaan biraan jiru. Adhuma dhaga'ee cuuphaa musliimni rabbiin jecha kana jechuudha. Cuuphaa isa 5 jettu matsaaf qidduusii keessaallee isa 5 jedhatan sanii cuuphaa tokkotti bichaan kan beeku. Innis cuuphaa bishaan Yesuus wajjin duunee du'aa kaanee jechuudha. San bicha kan beeku. በነገራችን ላይ ኢየሱስ ወጅኒን እንዱንያቲ ጮጳናቲ ጮጳምቱ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊን ዱኡ ከነገር ሲሱ ጮጳን ካናቲ ጮጳምቱ ጮጳ ብራዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊን ጮጳን ጀቱን እንደሱ አሞ ወንቲ ካን ከኛ ረተት ነው ጋፈተ እጀቴ ilmi namaa yeroo mataraa keessa jiru qaamummaadhuma sanaan cuuphamee baha. Cuuphaan isaa islaamummaadhuma dha. San booddee homaan cuuphamu. Ergasii namni erga dhalate booddee bishaaniin cuuphama.
Cuuphaa sanaan of jijjiira. Sun immoo nuun hin jijjiirrannu akkuma dhalanneenii. Namni tokko fakkeenyaaf yeroo dhalatee eega dhalatee booda yoo cuuphame deebi'ee gara islaamummaatti dhufu hin cuuphamaa hojjette hin cuuphamu. Maaliif yeroo dhalatu cuuphamaa musaatu dhalate inni wanti cuuphamu tokko hin jiru. Islaam matee dhalate waanta wanti cuuphamu hin jiru. Isa sila namni bishaan hin cuuphe sana cuuphaa sanadha. Toobbatee karaa rabbii isaatti deebi'ee nissaha galeeti gara rabbiitti deebi'a malee cuuphaan inni cuuphamu tokko hin jiru. Ana ammoo musliima ta'e uuma takka illee barachuu qofaadha. Barachuu qofa amanuudha onneedhaan. Onnee cuuphaan nissaha jedhamu akkuma sila siife matsaafaa qulqulluu keessatti amma ragaa dubbadheera. Nissaha jedhamutu jira. Cuuphaan nissaha jechuun bishaan warra godhatee warra onneedhu. Garuu cuuphaan nissaha qulqulluudhaan gara waan jira. Cuuphaan nissaha jechuun yaa'u cuuphaan nissaha jechuun bishaaniin hin beeku jechuun namni onnee ofii laphee ofii gadi cabsee dhiifama waaqa isaa dhiifama gaafachuudha nissaan. Waaqa isaa dhiifama gaafachuudha nissaan. Bishaan hafuura qulqulluu raayoon alatanitti mootummaa waaqayyoo argachuu hin danda'u jedha. Innaa bakka kanatti Yesuus Kiristoosis nama ta'ee dhalateera waan ta'eef dubartiin takka guyyaa 80tti dhiirri tokko guyyaa 40tti cuuphamu waan ta'eef Yesuus Kiristoos dammoo wandi lijin tol jaallis jedhee Gabrieliin akkuma bassare dhiira akka ta'e hin beekamu waan ta'eef guyyaa 40tti inni cuuphamee jira dhiira sila ta'eef jechuudha. Kuni gaafii koodha namni deebisuu jiraate. Yesuus guyyaa 40tti xammaqame. Cuuphaa laasee kan jedhamu dhiirri tokko guyyaa ortodoksiidhaan beeku. Gaafanne abshir keessi isin gaafanne nama biraa gaafatti. Nama biraa gaafatti. Okay, zinnuu koo dhiifa. Gaafiin keenya asirratti Yesuus Kiristoos egaa akkuma beekamutti Matuun Yohaannis kan inni midira baadaa yookiin immoo gara gammoojjii keessatti cuuphaan isaati kan inni cuuphaa ture. Yesuus Kiristoos kan cuuphame cuuphaan isaati moo akkamii? Ammoo inni kana booddee cuuphaan cuuphamu kan inni booda dhufu kan caammaasaa yookiin hidhaa caammaasaa illee dhunnaaf hin malle inni dhufa inni hafuuraaf abiddaan isin cuuphaa jedheetii jira. Taadaa kan isin cuuphamtan hafuuraan argate bishaaniin cuuphamuun akkamitti barbaachisee yaada jedhudha. Akka ibiddaan. Macaafatu jedhe anaa miti kan jedhu. Ani beeku yookiin ibidda jechuun yookiin hafuura qulqulluu ta'uu danda'a. Malee ibiddi nama xammaqaare. Macaafni maa kan jedhu hafuura qulqulluu fi abiddaanii jedha walitti hin jenne hafuura qulqulluu fi abiddaan isin cuuphaa jedha. Namni bakki isaatti meesiifaan dubbitarra deebi'eeti. Cuuphaa abiddaa maal jedha seeti? Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 16 jiru 16 jiru ani bishaaniin isinan cuuphaa jedhe kan jechaa jiru Yohaannis Matuun Yohaannis jechaa jira. Garuu irra kan jabaatu hidhaa kophee isaatii hiikuudhaaf kan hin taane kophee isaallee hiikuudhaaf kan ani hin taane dhufaa jiraa jedhe. Eenyu kan dhufaa jiru? Yesuusidha. Kophee miila isaatii hidhuu hin danda'u jedhu Yesuusidha. Akka macaafni isaa oli waan ta'eef. Inni hafuura qulqulluudhaa fi jedhee laala hafuura qulqulluu hin jenne bara. Yookiin hafuura qulqulluu jedhee qoodduu kaa abidda hin jenne. Inni hafuura qulqulluudhaa fi abiddaan jedhe lamaanuu garaagara. Hafuura qulqulluudhaa fi abiddaan hin cuuphaa jedha. Hafuura qulqulluudhaa fi abiddaan isin cuuphaa jedha. Mee kanaan namni cuuphame yoo jiraate isinis abiddaa fi hafuura qulqulluudhaa. Abiddaan namni cuuphame hin jiru. Abidda jechuun akka abidda jechuun hafuura qulqulluu bichaadha malee abiddi abiddaan hin beeku. Abidda namoonni tokko kana waan kaaniif sababa ittiin kaa'anii jira.
sabattiin kaasanallee gaanis abidda kan jedhamu abidduma qabatan miti kan jedhanii sababa garaagaraa hawwatanii jiru. Namoonni maaniskiriiptii waan barreessanii anis abidduma qabatanii hin jedhu. Garuu ammoo namoonni deebisuu barbaadu yoo jiraate dhufeedhaa deebisu maal jechuu ta'e akkamitti akka ta'e ibsuu danda'u. Akkas. Kadheen gaddallee naaf galeela. Naaf galeera. Karaa sirrii miti karaa hin taane fudhadhee ture. Galatooma. Galatarraati. Iddoo namaaf hin kenna. Ayyaa galatooma. Ustaaz Amaasi fakkaati bakka kanatti wanti gaafinnatti ta'e keessatti eenyumtuu yaani yoon cuubbamne musliima jedhama. Isiniif galee Yesuus dammoo waggaa 30ffaa irratti cuubbame inni mucummaa Sillaaseen jedhamu jechuudha. Eenyumtuu ilmi dhiiraa yoo dhalate guyyaa 40tti cuubbama akka seera wangeelatti jechuudha. Yoon cuubbamne ta'e dammoo akka musliimatti ilaalama jechuudha. Yaani Yesuus bakka sanitti musliimadha moo akka mireen cuubbamne guyyaa 40tti yoo cuubbame ta'e dammoo ragaa erga waa'ee cuubbaa kaasuun hin oolle. Ayyee mawai tokko argee ture jalaa kanatti namicha dhiira waan ta'eef nan galcha nama biraa jira mee inshaallah nuuf galatoome baleetti kenna. Ish. Billah shaytaan rajim. Halo. Abet. Hello. Halo, ndagamu. Nagama. Attam jirta nagaadha. Nagaadha alhamdulillah. Sheekh gaafin qaba. Maaltu gaafi? Yesuus addunyaa kanarra dhufin dura amantaa maaltu jira ture? Muslima. Ragaa qabda? Amantaa maalii hordoftaati? Protestaantii moo? Ortodoksii moo protestaantiidhaati? Ani ortodoksiidha. Tole. Ragaa barbaadde? Ragaa wajjini amantaa Yesuus Kiristoos dura dhufin dura addunyaa kanarra son dhufin dura amantaa maaltu jira? Ayyee. Amantaa Islaamaati. Ragaa ni qabda? Macaafa. Ragaa ni qabda? Macaafa. Qabda? Macaafa Quraana qabdaa siifan kenna baaftee dubbifatta amma sagalee ol fuutee nama keessatti. Bakkuma takkatti si gaafadhee si dubbisa. Akkam? Jecha kun si galee gaafii hunda bakka takka si gaafadheetiniin sanboodaan ragaa wajjin bakka ati naa himsan irraa si dubbisa jechuudha. Anuu siifan hima dhaggeeffadhu kalaas baafachuun dandeessu ta'e anaatu siif hima tole. Maal jechuudha gaafii si gaafadhee barsheeka. Gaafii deebsadhuu jedhe bar. Gaafii hedduu qaba fakkaataa akka yaadutti ustaad. Tokkoon si wayyaati. Samma gaafate tokko siin deebisa isatti aanu moon gaafata dhaggeeffadhu. Akka walakkaa si jalaa tole. Quraana keessatti boqonnaa 10ffaa lakkoofsa 74 irratti nuun musliimoonni jalqaba osoo kanatti seeniin musliimoonni addaamirraa yookiin immoo adamirraa kaasee ilmi namaa hundu muslima ture jennee tamanna. Yeroo shiramoo muslima ture jenneeti amannaa jechuudha. Yeroo kana jedhamu ragaa wal. Fakkeenyaaf boqonnaa 10ffaa lakkoofsa 74 maal jedhaa? Nuh alayhi salaam yookiin nabiyallah Nuh jettaniin isinini Nuh maal jedha jennaan يا قومي يا أمتك يا سبك لا أسألكم عليه من أجر أنا من دات قسم قافت إن أجر إلا على الله أمو من دانتي يا رب تكتشرات وأمرت أنا جدميت جرا أن أكون أكنت من المسلمين مسلموت إرات أكنت أوجد مسلمات أكنت أوجد مسلم Dhagee kaasheeka wanta kasi qaba. Gaafii gaafatte dhaggeeffadhu Samu'eel. Gaafii Dhaggeeffadhee jira. Kuni isin amma kitaabni nuti itti amannu fi nuti isin itti amannu afuranuu nuti lachuu keessan tokko nu fudhannu isinis tokko hin fudhattan. Akkasii miti? Naaf hin galamne. Naaf hin galamne haasaan kee. Jechi ko Quraanni Injil Taabur
isaan kun amman tana dur turanii miti. Osoo Muhammad isa addunyaa kanarra dhufin dura turan. Okay, gaafa sirriidha. Okay, Quraanni Muhammad irra bu'e suni inni suni waa'ee maalii barsiisa? Ani nabiyyiidha jedha Quraanni kan Muhammad irra bu'e bakka taphate nabiyyiidha jedha. Yesuus dura dhufe waan taateef yookiin immoo kakuu haaraa dura dhufe waan taateef maaliif kakuu haaraa fudhatteen jedhama kan Musee waan itti dhiiste. Amma ila sheeka gaafii irraan deebisu sun taane gaafii dhageeka sheeka gaafii gubbaan deebisu itti fidu sun taane namni gaafii yoo na gaafate jalaanis deebisa yoo inni si gaafate immoo jalaanaa deebista akkasii miti gaafiin akkasuma fakkaata. Saamu'eel kiyya situ akka jedhe bar gabaabaatti akkasii deebi'u barbaadeedhaan immoo siifan ibsa rakkoon hin jiru gabaabaatti waan tokkotu jira gaaffii akka gaaffii hin deebista namaa. Yoo gaaffiin sun immoo karaa gaaffiitiin deebi'uu danda'e akka qallaalitti galu gaaffiidhaan deebista. Fakkeenyaaf macaafni Tooraatiif Injiiloo Quraana dura ture ittiin amanu Quraanatti jaratti amana maleeyyuu jette tolees jedhe maa tokko siin hin jenne siin hin falmine. Maaliif loojikii akkasii galuu fi loojikii jedhamutu jira yookaan immoo waan lapheen namaa sammuun namaa fudhattutti jirti akkasitti itti mansanaanan akka ati fudhattu barbaade waan dursa. Maal inni jennaan Museen kitaaba fidee dhufeera Tooraatiin tolee Tooraatiin fidee yeroo dhufe Yesuus immoo kakuu haaraa fidee dhufe. Maarree kitaabni Museen fidee hoo jira maaliif kan kakuu haaraatti amantaree macaafa dursetti amanama erga taate kan Museen dursee kan dhufee jira kakuu haaraa nu barbaachisu akkas taanaan jechuudha. Anas siis Quraannis kakuu haaraas nu barbaachisu kan amanuu qabnu kan Musee sanatti ta'uu qaba akka yaada keetti. Garuu dubbiin akkas miti siifan garuu immoo dubbiin akkaatti miti. Rabbi subhanahu wa ta'ala yeroo garaagaraatti uummata garaagaraatti ergamoota isaa ergaa ture. Fakkeenyaaf Nuuhin uummata isaatti Nuuhin erge. Yuunis illee uummata isaatti yeroo garaagaraatti erge. Yeroo fakkeenyaaf Nuuhin erge Waaqayyo kitaabni Nuuh fudhatee dhufe barsiisni Nuuh barsiise jira. Warri uummata Abrahaam immoo ka Abrahaamitti dhufe kitaaban fudhatinaa hin jenneeni bar. Hin jenne Waaqayyo. Jarris hin jenne akkas. Maaliif Nuuh yeroo asirraa uummanni isaa badanii jedhan Rabbiin Abrahaamin erge isa booddeedhaan. Abrahaam yeroo kitaaba fudhatee dhufe. Kitaaba yeroo fudhatee dhufe uummanni yeroo Abrahaam jirani lakki Abrahaam ati kijibaadha. Ati kitaaba Nuuhin booddeetti waggoota akkasii booddee waan dhufteefi sitti nama nuun kitaaba Nuuhitti amannaa hin jenneen. Isatu dursa waan ta'eef hin jenneen. Maaliif uummanni nabiyyiin kamuu uummata isaa keessatti ergama waan ta'eef wanti ergamuuf immoo maali sababni isaa uummanni bara Nuuh turan yeroo dheerina keessa ba'aniiti isa Nuuhi waaqa tokkicha dhugaa sana gabbaraa jechaa ture dhiisaniiti jal'ina xaa'ooti garaagaraa muka garaagaraa dhagaa garaagaraa waan gabbaraniif Waaqayyo uummata kana jal'ina keessaa isaan baraaruudhaaf jecha maal erga nabiyyoota erga jechuudha. Eenyuun ergere Abrahaamin erge. Abrahaamin erge abbaan isaallee yeroo inni seexaanaa fi mukeewwan garaagaraa gabbaru maal jedhani yaa abbaa kiyyaa maali waan sin dhageenyee fi waan sin argine gabbartaa kan sin fayyannee fi kawaasiin goon akkamitti amantaa jedhe abbaas akka gorsuuf Rabbiin ergeen abbaasaa irra jalqabee uummata isaallee laal garuu uummanni sun abbaasaa akka ati kaleessa dhuftee nuun kan Nuuhin hin qabna jedheen dinneen tokko jedhe. Abrahaamin booddee immoo turee nabiyyoonni garaagaraa ergamanii amma Museen dhufutti jechuudha. Warri uummata Museen itti ergamee dhufe Aroonii waliin lakki nuun kitaaba keen fudhannu Musee kitaaba Abrahaam itti ergamee jira. Sun nu gahaadhaati kaleessa dhuftee akkamittiin kitaaba Sheeka mee obsi mee ayyee kitaaba Abrahaam fi kan Museedha isin fudhatanii man fudhatan gaafii tokkoffaa isa asumara na deebisime. Ayyee hin fudhattani kanati jettu mee ati dhugaadha waaqa biraa fidanii dhufanii uummata isaaniitiif ergaa dabarsaniiru jenneen namanna. Kitaabni sun dhuguma waaqarraa fidanii dhufanii yeroo sanatti waan ergaa waaqarraa fidanii dhufan immoo uummata isaaniitiif kennaniiru jenneen namanna.
garuu macaafa isaanii irratti fudhannu maaliif jennaan nuun ittiin bulmaata keenya mataa keenya nabiyyi nuuf ergameetu jira waan taateef kan uummata sana argame uummata kanaaf fayyada malee nuuf nu fayyadu jechuudha. Si galee kana koy obsime amman fudhatan ittiin bulmaata keenya godhannu. Keenya timbultan ka Muhammadi. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan nabiyyi dhumaa ta'ee ergameen saniin bulla. Okay. Dubo amma kitaabni kuni kan Nabi Muhammad isarra ka bu'e san dura kitaabonni kun ni jiran. Akkamitti duba amantaa muslima san dura jiraatu danda'e? Ayyee. Nabiyyoon numti san dura turan muslima turanii sin jechaa jiraan bar. Kitaabni kiristaana eenyu sin jedhe sin jarri. Akkasii miti gaa sheeka ilaa ati amman tana gaafii si deebisu kanaaf akkanumatti ni amannaadhaa miti yookaan immoo amman fudhannu durni fudhannaa ammaarra jechuudha miti ani amman akkas hin jiru kanatti baran gabaabumatti turaniin jedhe. Okay amman tana san dura Muhammad dura kitaabolleen kun ni jiran miti. Okay ka Muhammad kan amman tana hadisa kasatille wa Muhammad odessa hadisa kasatti wa Qur'ana kasatille wa Muhammad odessa wa hunda keessa Muhammad kun keessa andaba mutakka jadi gaafi kiyya kun beeta waa gagayyat. Alhamdulillah nama tolaaye. Kanaafuu inni seenaa addunyaa tanarra seenaa maal dalagee gaafi tokko fada amantaa muslimaa kun karaa nagaan dhufe moo karaa lolaan dhufe? Obboleessa wal keessa ni gata. Waamega saa tabar tartiiba naasa Samuel. Samuel ati nama guddaa jalqabaan waa amantaa amma gaaffii namni akka asirratti si qofa osoo hin taane warra asirra jiran akka hubataniif tartiibaan deebi'a hunda gaaffii qabdu gaafata hunda yoo rakkoon hin jiru garuu Nabi Muhammad turanii warri macaafa kanaan dhufanii maal turanii jette ani warrumti macaafa kana dhufanii turan nabiyyoonni muslima turanii siin jedhe an bar. Ragaa maaliin qabda muslima akka ta'an mee kitaaba san isaantu fitatee dhufe ka Muhammad asiitti amannama. كما تمتن كان اتامنوا كان لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كان جري كيس درو ليكي قران كان كجيب سيسو كان جري كبودي سالك كجيب سيسو افني قران سن راسي فيبا قران يكون ممال جنان ومن اصدق من الله قيل دوغا كان دبت ربي كان چالي اسجر قران جدن سنن سي في ماجي ربي سن سكي سن سي دوغا كان دبت ربي چاله كان جري قران كان كيس اوكي مي سير محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم إني سو إني خني مي الدنيا تنرسي أنا ما دلعي مي هوجي غاري نوجي مي تكنا يبستا إيش أما نبي يونسان جرام مسلمات وسان آمنتي دربينو خلاص إسنو أنا إنسان فرادو دي سباق أبرد برا جرام مالي في مسلمات جتسان سنو كنافهم فرادو مالي في وان كتابة أما كانت أما نمالي كدورتي نامن نانجتة إنسان سنيس مسلمان نانجتة رجال كابدو كنافو فرادو بخنامة Ragaan qabdu jechuun nan deefadhame ustaad Farhaan. Osoo ragaa sii kennanii ragaa san hin dhageeffatin ati ragaan qabdu jechuun kan kee tokkoffaa dogoggora laali Saamu'eel ragaa sii kennan dhageeffachaa hin jirtu osoo ragaa sii kennan hin dhageeffatin hin jiraaf hin jiru isaa osoo hin baafatin ragaa hin qabdu jechuun kan kee tokkoffaa dogoggora hamaadha. Maaliif waan hin jirre gibar obbo eenyu maqaan keetii yoom ragaa dhageeffatte ragaa dhageeffadhuuti Saamu'eel Sayyidee kana dabarsanii haasa'uun barbaadu. Isin jiddu seenuu barbaadu. No. Suni mirgaan keeti garuu inni nu ragaan qabu. Muslimaan anjee naamansiisu fedhee. Ragaa sii kennan hin dhageeffanne kaati bari osoo ragaa hin dhageeffatin ragaa hin qabu yoo jette eenyu soba situ sobaa ta'a jechuudha. Ragaa dhageeffadhu hin jiraaf hin jiru adda baafadhu achi booda ragaan qabaanne ragaan qabdu achi booda kanas murteessine bara hundi keenya dhaggeeffattoota 1,100 oltu nu dhaggeeffataa jira waan ta'eef tartiibaan haasa'uu barbaachisa. Osoo ragaa hin dhageeffatin ragaan qabdu yoo jette hoo ati waan tokko naa kennitee osoo ragaa hin dhageeffatin ragaan qabdu yoo sin jedhe anas sobaa ta'a beeki. Samuel Kiya. Na deebisee jira bar ragaan biraa maal barbaachisa muslimaan anjaanii miti ani hin fudhadhu inni garuu muslimaan anjaan okay hayyee bira dabre seenaa isaarra naa himiin jeenamma. Galatoome amma bakka maal hin barbaade beektaa sirraatiin fudhatini galatoome mirga kee fudhachuuf dhiisuuni summuun bukmuun amiyuun fa'um laa yaaqiluun jedha rabbiinu utuma arganii akka nageenyeetu beekanii akka hin beekne ta'u rakkoon hin jiru suni kan darba garuu kan hin jedhan erga kastan immoo sirraan fudhadha mee maal turan reemiyaati munaaf miti sirraan fudhadha rakkoon hin jiru maal turan maal turan kuni amantaan keessi keessanuu ni beeka
addunyaanis ni beeyti, addunyaanis kan itti amantu amantaa ortodoksaatii. Lord jaanita amanan isaan uummanni addunyaa. Ayyee, Jesus is Lord jechuun Ortodoksii jechuudha. Ortodoksiin jenne Yesus gooftaadha jechuudha bakka karaa gabaabaa miti. Amantaan Ortodoksii isaa dhufu yookiin kiristaanummaan eenyu Yesuus kiristaana moo musliimaan siin jedhan gaaffii gabaabaa. Eenyuun? Yesuus kiristaana moo muslima? Lordiin keessan kun. Lordiin keenya kun moo amantee amanuu baattee keessan keenya amana. Keessan keenya baay'ee. Jiraata ture ummata gartee kan amma zamana ammaa jirru kana jechuudha. Yeroo tan dhufee barsiisumni isaa amantaa maali barsiisaa ture inni? Amantaa kiristaanaa amantaa ortodoksii barsiisaa ture. Ragaa qabda? Sifin bana rakkoo miti. Abshir galatoomi naa badi meesin eega. Ciiseen sun lammaati. Garuu loqonni naasoo waan isin ajjabu waraara argee fakkaata mucaan kun. Rabbiin si akka jeeshu inshaallah sin eega dafi. Abshir habibi kiyya suuta dhibaafadhu rabbiin qalbii si kennu suutuma naa jedha habibi. Arabgee kaafiraa takka nagarre rabbiin isin akka jechu inshaallah. Har'a inshaallah rabboodhe karaa dhugaa argite deemte biiznillah. Garuu siis wal arguu kooti baay'ee tokko gammadaadhaan dhugaa rabbi Saamu'eel. Harargeedha taanaan si wal arguu kootiin hedduu tokkoon gammadi. Kanaafuu taanaan si wal arguu kootiin hedduu tokkoon gammadi. Kanaafuu yoo obsa
Ustaza ninja demo. Ayya magafi jechuudha. Sagaleen kee fagaataa jedhi qoy. Kan gaaffiniti ta'e. Hinna baasin ana baastanis dhimma keessanii dantaa ittiin qabu. Yeroo hunduma waa'ee amantii waa softanii. Yaani xiqquma sheemin isin qabu maali yoo jette biyyatti uummanni tafaqaqqareettaa fiqiriidhaan jaalallaan ta'a. Asitti shaqaalonni jechuudha asirratti waa'ee amantii ofiitii yoo hin beekne simsittanii yeroo hunda waa'ee amantii mafaasuuf. Musliimummaa qoy bara kana keessa moo ji'oota kana keessa qoy kan isin taappillaa laxxafuu barbaadan arrabaaf miti garuu taappillaa laxxafuu barbaadan giddaati baqqaash hundumtu inni tokkoffaan immoo warreen koomentii jechuudha ani sagaleen keessan badaan dhaga'amu gaaffii sagaleen keessan hin ciccita ani arrabaa biddoon qabu shallee ino erga ciccite sin baasa burruun dhukkube yaafe waca keessaa roobaa namni tartiibaa isaa waan beekne rakkoo dhabeetanii keessartaa sagalee natti dhaga'amu jettesi otoo sagalee natti dhaga'ame waca kee danda'aa jirra yoo nu dhagaa jiraatte boyteela sitti himna maali shaqaalonni itti shaqaalaa itti geeftii koo shaqaalaa biyya bushaa jira meel tokko nan dhufa buutee bishaan of tidhaqu Akid akkasii walumaa galatti namni seentani tokkoffaa kabaja haasawa baradhaadha. Lammata ammallee tartiiban haasawuu baradhaadha. Osoo kaan haasawatan kaanii kaan laga kaanii kaan seenuu osoo hin taane tartiiba yoo haasawe namni kabajaadha wal wajjin wajji barachuu danda'a. Ammootu arraba fayyadamtee akkasuma laga kaanii buutee kaayyoo baatee laga gaara kaanii baatee kaaniin buute hiikan qaba jechuudha. Ayyee alaa kulli haal shaqaalonni itti haa ta'u kaasuma finni isa waanati jetteefi maalii waa'ee amantaa malee sirra ba'anii dubbatanii jette maal barbaadde isa warri dhiiraa sirra qullaa fiiganii fi dubarri qullaa fiigaa isa teessisa tafarrajuu barbaadde isa laaluu barbaadde isas laaluun mirga keeti maaltu sitti si waamee dhaqi ilaali jara nuunis keenya dubbannaattis jara dhaqi ilaali inni immoo hin jiru kan warra jiru bira achi deebi namni erga waan amantaan dubbanne wanta namni akka dubbatu barbaadde isa barbaadde kaa isa immoo nun keessa hin jiru achi dhaqe ishii gifti kenna akkasi gabaabaatti kan nama biraa galchina እሺ መሰረት ክርስቲያኑ ነው ዱበተን ዮ አደበን ቀባን እንሴኒና ፕሊስ ሴራን ዱበዳ አረበን በርባን ሪያ ከሰንቲኒ ሲወሊን ኦላን ሪያኑ ሴተኒ አናማ አባ ከሰን ሴቶ አቀዩ ከሰን ሲሪንቶ ሙቢ መቆላል ተኒ ግን ከበጀን አቆይ አየ መሰረት Sarah? Cinta mana? Ada tanjir. Oh iya. Takbira ida tilam pengen kan? Ay, rais mau kau belajar semua itu kan aja. Tapi sering kisah apa dia alkan ini, namanya nak argu jadi tadi. Majarane pareen barka jere luka ko nana kas gonen barka jera manti ko sanjira ka jaratu do ko furen barka ke chuna kas luka de basu de fachu da kan ka be ko amari pasa ne sigale isa jero na kas barka ko e sumni ki esa gale chiba gora da jeri fela walla abodi bad ma bade lesh khata boya la bude khata man mu chama brajna ti chiba raje achi fure na tume sinin jera na tume bultila mu mukatti na ide su ko gudda kana sa gudda kan alhamdulillah kasiti Quran atti gale Quran barate male wa bae tore garu to wallahi guya su guya hidayah sa dugana afta kana fi wallahi etla barre alhamdulillah bicha ayya le dia dia dro ko shiga masarat tergade astaghfirullah alazim astaghfirullah مسألة أبوني حبيبي فتح كده سكر افتح ايوه تعال حل يلا حبي وانت بصيح مسألة تعال أبوني
يلا بطل akkuma amantii kamittuu namni amantii kamirratti wal kabajuun baay'ee gaariidha. Gama keessanis ta'ee gama ijoollee dhufanii haasa'aniin maal jechuun amantiin abbaadhaaf lubbuudha. Eenyullee yoo ta'e dhakaattis yoo amane dhakaa sanis saniin naaf ta'a jedhee yoo itti amane amantii isaa san kabajuun akka kiyyatti amantii koo namni naaf kabajuun gaariidha. Anis kan namaa san beekee kabajuun gaariidha. Amantii jechuun waan xiqqishoo miti akkuma dhufanii haasa'anii asirratti dubbatan kanaa miti lubbuu ofii dabarsanii waan laataniif jechuudha. Anis karaa xaman irratti amantii kan koof lubbuu koo laadha jechuudha. Hin sodaadhu lubbuu koo dabarsee kennaafi gama biraatiinis gamni amantoonni biraallee amantii isaanii irratti lubbuu isaanii laatan jedheetan amana akkuma koo jaaladhee lubbuu koo laadhufsan. Kanaaf warroonni asirratti dhufanii haasa'anis ta'ee warroonni mari'achiisan hundumtiyyuu bifa foonii osoo hin taane bifa hafuuratiin bifa amantiitiin dubbatanii wanta hin galle gaafatanii yoo ta'eef namni tokko yoo dubbate asirratti jechuudha. Ati amma achirraa waan tokko akkana jettee yoo dubbatte yoo keessiyya fudhatee ragaan sun qabatamaa ta'e nan fudha gara biraatti hin ce'u jechuudha. Yoo naaf hin taane immoo naaf hin taane arrabsoo kan dubbii biraatti hin ce'u achumaan dhaabbataa jechuudha. Innaa kanaaf warroota jalatti dhufanii gaafii gaafataniin an ortodoksii tawaahidoodha. Kanaaf immoo tuyyuu arrabas ta'ee bifa aariitiin yookaan bifa dallansuutiin namoonni dubbatan dhoorgadha jechuudha. Naman tamanee jechuudha. Kanaaf amantiin walumaa galatti waan jala sararee waa'ee amantiin waan guddoodha. Abbaa amaneef kanaaf waliif kabajuun gaariidha. Yeroo dubbannu afaan hin taane dubbachuun nu barbaachisu gama kamittu. Ani tokkoffaa wanti hin gaafachuu barbaadu hin kaanii. Gaafii qaba gaafittiin tara maaliif dursa yaada namni wal hubachuun gaadhaafan gara yaadaa seenee ergas booda gaafitti darba. Muslima jechuun maal jechuudha jalqaba irratti? Muslima jechuun al-islaamu jechuudha. Islaamu inni harkaa fi laphee kee onnee kee waa hunda kee lillaahi rabbiif kennuudha. Ammallee rabbii jala deemu والخلوص من الشرك وأهله وأنت ربي مليجرا والرب تكبيه سما سنرى تكبيه سجداني فدقا وباك نمت ربي ملي ورجل وقل كل داني ربي كفاف من حركة أنيك وهم تكي ربي فكني تسمع الله أكرم ربي جرى أوكي غلطوما ماشي إن ثانو مو أنا تمرت العجسية يجودا الحاج يوكان الفاب يرمو الحاج نفكاته بقولنا دقدمي لما آيات كتاتور برنا ربسو دندسو قرآن يجود الحاج كان جدو سنجد بقولنا دقدمي لما آيات كتاتور برنا ربسو jechuun an dubbiseeti nani akkatan hubadhee fi maaliif taanaan wangeela kan koo akkatan baradhee fi akkatti hubadhuun qaba. Quraanas immoo tuyyuu akkatan hubadhe osoo hin taane yookaan akkatti dubbattuuf akkatan hubadhe gargar ta'a. Mee maal jechuudha na dubbisuun isa san na ibsuu dandeessa? Alhaaj jedha 22 ayata 17. إن الذين كفروا يتكبرون أمام الرجال. Kailan kesan di kan kita stall. Sekko sagaling kesan kukut. Itu iya lah kan itu kita mau sikit ada nanti kan. Amma bareda. Rafa go cerita nanti buka itu mana goda? La amma gari da amma nagam. Goda mana gama? Okay. إن الذين آمنوا جروا أمنني والذين أما اللي جرى هاجوا ورنوا كراتا جينا الرور جرى والإنجلان ورى يهود تالي والصابئين ورى مكافئة كبرن اللي والنصارى ورى نصارى كريستانون اللي ورى يسوس نردفن والمجوسة أما اللي ورى مجوسة ورى إبجا كبرن اللي والذين أشركوا جرى كان قفصون تاني ورى ربي برات اللي واتوكو كبرن أبدا ورى ربي برات وابراك بتاني كبرن جتشو ربي توا شاركن كان كجبريل ميكائيل يسوسي ورى كبرن هندم تلي مالي جنان إن الله ربي يفصل بينهم يدوس
ثاني غرغرهم باسا يوم جنان يوم القيامة بيا قيامة إن الله على كل شيء شهيد ربي وهم ما رتو رجابها بيكا أرجع وهم رتو رجابها آية لكم ما تجينا ربي وروتا أمانة نيفي ورهم أمانة بيا قيامة تبيت تكون ثاني وهم بيكا دي غرغر سام باسا ورّي سبرت ربي برا جبران ورّي سبرت مقابلة جبران ورّي نو كجيلا جناني يهودا في نصرانوتا ورّي كلام مسيرة جدّوس ورّي كلام يسوع سبرت جدّوس ورّي أبي جبرانيس يقولي ورّي كلام عندما ربي يوم القيامة هم تسبيو غرغر باس تافتها جدا. Okay, amma asirratti jechuudha fakkeenyaaf kiristaanota jedha. Wanta nangal achirratti waan si gaafachuu waan barbaadeef jechuudha. Inni kun quraana miti? Okay, quraanni garraadhaa bu'ee jedhani. Quraanni samiirraa bu'ee jedhama. Waaqa quraanni Allah biraa bu'ee jedhama. Dhugaadhaa miti? Okay, quraanni erga garraadhaa bu'ee ayyaanni kun immoo tuyyuu ayyaata kanarratti immoo tuyyuu garraadhaa bu'ee ayyaanni kun immoo tuyyuu ayyaata kanarratti immoo tuyyuu garraadhaa bu'ee ayyaanni kun immoo tuyyuu ayyaata kanarratti immoo tuyyuu 17 kanarra kiristaanota maqaa hin dhaha quraan akka kiristaanonni jiran ni beekaa jechuudha ka yeroo achi buusan Allah nu akka kiristaanni jiru ni beekaa jennee fudhanna jechuudha ka eega garraadhaa gad bu'ee quraanni kun kiristaanni jedhamee afaan oromoo taafeestaatee malee wanna saamaa jedhan asirratti amma duratti jechuudha asirratti amma mee takkatti waan takkatti ishee afaan isin hin qabuuti wal waasii qabsiisuufi ati duratti amma fakkeenyaaf mucaan Saamu'eel jedhamu tokko inni Harargee tokko yeroo seenaa jedhutti jechuudha kiristaanota dursamoo musliima dursadhee yeroo si gaafatutti jalqabumayyuu kan jiru musliima jetta jechuudha inna amma kanarratti immoo tuyyuu quraanni erga garraadhaa gad bu'ee jechuudha erga Allah bira quraanni waan buutaate quraana irrayyuu immoo isni kiristaanota jedhu jira barraa'ee kanaaf quraana irratti inni kiristaanota jedhu erga barraa'ee jiraate akkamitti quraanniyyuu Allah nu hin beeka kiristaanni jiru kiristaanni akkamitti hin jiru musliima jechuu dandeessedha yaanni kiyya amma wantan kana sii kaaseef waan birooti miti. Galateeffadhu kan galagee rabbaarra deebite malee irra deddeebiin dhagees dhugchaan naa gale gaaffii kee ganaa utuu hin dubbatiisi keessatti. Tole? Okay. Sagaleen kee nagaamu jechaa jirtu ajaba maalan godhata? Hinjiru sagaleen. Garuu nan dhagaa. Budi fata kalas. Gal bo. Hawaasatti dhagamaan jiru fakkaata. Charge irra maybe yoo jiraate charge irra jiru. Amma nagama. Nuti nagama bara ustaza warra hawaasa nama taatuma nuti nagama. Kalas nuti nagama. Hampir sana. Wow semua tak usah obsa kala. Yo guru sin nabe ne ba ke sabe. Naman je kena. Manu Musa dan dia itu bata berarti. Ustaz aku inna gama garu jidu ibunan sagaleen ke janji kitaban sani fida. Warra nama ti warra jegumsan fakkaatu warra baga mu warra jegumsa sontani warra nasanan lagi fasna fakkaata. Bakka makala lagi. Takkaun itu tirata takkaun mo karakina jo wala ta ambe ko je wala le ga jadida. Mashallah jennete ambe kuzbi. Malumafu. Ani jere mashallah sinjila matte fuko. Ayyo galatom. Sole se dagarta. dhagaa jedhe. Kiristaana jedhamee kan afaan Oromoo yookiin afaan Amaariffaatiin afaan isiniin galuu kiristaana jedhame malee Nasaaraa jechuun kiristaana miti aslan. Nasaaraa jechuun kiristaana miti. Dhaggeeffadhu kaa. Amma kiristaanuma kan jedhe kana hiika akkamti jijjiiruu dandeenya reen sila kiristaanidha. Dhaggeeffadhu. Kaisi dhaggeeffataa lamti amma fixuutti sirriitti na dhaggeeffadhu. Akkas. Nasaaraa wanti jedhamu tokkoffaani Qur'aana keessatti yoo dhaqxee ilaalte boqonnaa sadaffaa lakkoofsa 51 lammaffaa maal jedha فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال نصارى وانت جرى من مالك جنان أما وركون نصارى جون كريستانا متي نصارى وانت جرى من في جيسوس كريستوس ما جرى من براتوتا ساعة عيسى عليه السلام إنه تو دينا كان عمنتا كان تمسا جدي كافتينان وري براتوتا سا
nutu diina kana tumsa jechaadha. Hiikumti nasaaraa jedhu iyyuu. Nutu kana tumsaa jedhanii. Nun immoo rabbi tokkichatti amannee muslima ta'uu keenya ragaa nuu bahee jedhan. Jarri malee nun kiristaana ta'uu keenya ragaa. Kanaafuu nasaaraa jechuun maaliifni isaa jennaan warra tumsan sanarratti nun warra Yesuusin tumsedha jedhan sanarratti nun warra Yesuusin tumsedha. Kami akkamitti sana ibsame? Ole, amma kana amma amaariffatti kame kana nasaaraa kan jedhu kana waan jarri kiristaanotaa yookiin Yesuus Kiristoositti amanna warri jedhan waan isatti of maxxansaniif jecha maal jedhan jarri warra kiristaanotaa jedhani maaliif jarri Yesuus Kiristiin hordofnaa kiristaanota waan jedhaniif kiristaana jedhani garuu immoo warri Yesuusin hordofan maal jedhamani أنصار عفوا قال الحواري نصارى أنا جتشول نصارى جد من جر ماله وركون ور عم جران جري كريستانا ده كان جري تورو كمان أفانا أمارفا وكين ورنفات كريستانا ده كان جري قراني تقولي ما في لا سكرين نجرا جدا سؤال خلاص إسنا رجعنا جري كتانا تاني إن شاء الله تي أتوبة شو كده تو Kiristaana warri jedhame asirratti kiristaanumaan barreessame kan afaan arabaa sanaa hin kennu. Fakkeenyaaf bakka tokkotti Allah kan jedhu kan biraatti waaqa faatti jedhanii yookiin rabbi faatti jedhanii kaniiru. Sun hiika guutuu Allah jedhu sana hin kennu. Garuu maqaadhuma rabbiiti waan ta'eef afaan oromootiif akka namaa galuuf namoonni afaan oromoo Allah kan jennu jarri egzaabeer jedhanii yookiin immoo waaqayyo jedhanii fayyadamu jechuudhaan bakka itti hiikan fa'aa jiru rabbi jedhanii. Sigalee? Kanaafuu kiristaanonni ilumaayyuu warri kaaden kaafiroonni jechuun kiristaanota aslan kaafira jechuun kiristaana jechuudha. Maal jechuudha jennaan warri baruma Yesuus Kiristoos sanayyuu warri kaaden jiru. Dhaga'i warri bara Musee kan kafaran jiru. Kafaran yeroo jennu warra rabbitti kaaden jechuudha. Jarri kun maalinni kiristaanota. Malee warra Yesuusin hordofan warra tikkilenyaa Yesuus hordofaa turan nasaaraa kan jedhame hiika kiristaanaan kennu kiristaanii warri jedhaman warra duruu yeroo sana kafaraa turan kiristaana jedhamu jarri yumtuu kafaran jedhaman kafaran warra kafaran malee muslimootan jedhaman kan rabbitti amanee rabbi jala butamee deeme muslima yeroo jedhamu akkuma Yesuus Kiristoos akkuma nabi Ibraahim nabi Muusaa muslima akka jedhaman warri kun immoo warra kafaraman jedhan kanaaf rabbi innal ladhiina kafaruu jedhe walladhiina haaduu jedhe jarreewwan kafaranii fi warra karaa sirriirra jira jedhee ilaala amma haadu jechuun yahudoota kan jedhu kan amma taada maqaa biraa kennuu fi dandeenya afaan oromoo isaa maal jedhe mee biraa qabaatan ustaaz Abbaas naa dubbisa. Jechuun dandeessu jaratu nu warra karaa sirriirra jira waan jedhaniif rabbiin walladhiina haadu jedhee jira waamaan. Warra kana تبراك يا ستي والذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم جلد بلد ورى نصارى أخذنا ورى النصارى يعني في إنجيل كتوي ربي النصارى يعني وامن ورى في إنجيل وفي زانيت النصارى في إنجيل النصارى يعني أجلسه كنافو نصارى كان جدكوني فكينياف ورا كم جنان سلسلة منوتو يسوع تمسوان جداني في مال جد ربين ورا نصارى جد وامن ورا كريستانا جد وامن نصارى جد ورا ملي هادو جد أما ستة مكانا نو ورا كراكا جيلا الرجل أنوان دبتني والذين هادو جد وامن ربين مكاجر ريتنا وامنين akka ifa galaa ergaan jara daayireektii jara qaqqabuuf jecha walladhiina haaduu jedhe. Fakkeenyaaf amma namni tokko achitti ani mootummaadha kan jedhu yeroo ergaa keessa teessee miidiyaa irraan dabarsattu
warra nu mootummaa ofiin jedhu jettami jire. Yoo warra kibbe jette mee nama biraatiin haasaa jira waa'ee nama biraa dubbataa dheeti inni mootummaa keessa jiru sin dhaggeeffatu. Garuu jara warra mootummaa jedhu sana jettee yoo dubbatte hanuun jettaa jira jedhanii ergaan sun Directidhaan sun jara san bira ga'uu hin danda'a jennee hubanna garuu ilame asirratti isa sana jechuudha maqicha akkas jedhu sana kiristaana jedhanii akka kiristaanni jiru garuu yeroo sanatti beekamaadha jechuudha. Hiikni kun hiika sanatti illee ta'uu dhabaatu yeroo sanatti kaafiratu jira kaafira jira. Waan tokko waan jechuu barbaade. Naaf ibsitanii fi rakkoon qabu akka isin ibsitanii fi akka hin hubadhellee rakkoon qabuuti. Mee ammallee achumarratti naannuma san irratti jechuudha. Jecha tokko waan jechuu barbaade. Akkuma jettu kanatti illee osoo hubatame kiristaana jechuullee haa ta'u akkuma jette taariifnu kiristaana